wantoota shan bilbilli keessan xalafamuu isaa kan mul'isu guyyaadhaa viidiyoo kana keessatti tokko tokkoon kan isinitti agarsiisudha. Eeyyeen bilbilli keessan xalafamuu isaa kan isinitti agarsiisu yookiin immoo kan isin beeksisu seetingiiwwan shan guyyaa har'aa tokko tokkoon kan isinitti agarsiisudha. Seetingiiwwan kana shanan hin sirreeffanne taanaan bilbilli keessan adagaa keessa jira, akkasumallee iccitiin keessanis adagaa keessa jira jechuudha. Kanaaf seetingiiwwan kana shanan sirreessitanii haga xumuraatti sirreeffachuu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoowwan akkasii fi viidiyoowwan hojii onlaayinii faana wal qabatan chaanaalii kana jalaa gatii argattaniif immoo smaatii chaanaalii keenya ta'uudhaan subscribe godhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Video guyyaa har'aa isinitti agarsiisu keessaa viidiyoon inni jalqaba maali namoonni baay'ee lookeeshinii keessan fayyadamuudhaan akkamittiin akka bilbila keessan xalafan yookiin immoo bakka isin deemtanii fi bakka isin jirtan akkamittiin akka isaan ilaaluu danda'an kan isinitti agarsiisudha. Kanaafis maal gootu jalqaba bakka seetingii bilbila keessanii keessa ni seentu jechuudha. Seetingii bilbila keessanii erga seentanii booddee gara xumuraatti gadi bu'uudhaan maal gootu lookeeshin kan jettu ni jirti. Lookeeshin kan jettu sana al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha. Sana booddee erga haala kanaan gara fuulduraatti dabarsanii booddee maal gootu bakka kanaatti location service kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarfattu. Kana booddee filannoowwan hedduu nu fida. Filannoowwan kana keessaatti akkaataa namoonni ittiin nu sallalaa jiran yookiin immoo akkaataa namoonni ittiin nu hordofaa jiran kan nutti agarsiisu seetingii tokkotu jira. Seetingiiwwan kana keessaas isa kan filattu isa sadaffaa irra jiru kana Google Location Sharing kan jedhu jira al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Sana booddee eenyu akka bilbila keessan sallalaa jiru yookiin eenyu akka bilbila keessan hordofaa jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Bilbilli keessan sallalamaa jiraachuu yookiin hordofamaa jiraachuu kan isinitti agarsiisu bakka kanadha jechuudha. Bakka kanaatti maaltu jira? You are not sharing your real time location with anyone on Google jedhee bakka kanatti haala kanaatiin nuuf kaa'ee jira jechuudha. Bakka kanatti kan koo akkana jechaa jira. Maaliif namni tokkollee Google kiyya yookiin immoo location kiyya namni share godhate yookiin immoo namni hordofaa jiru tokkoyyuu waan hin jirreef bakka kanaaf kaa'ee jechuudha. Garuu kan keessan namni hordofaa jira yoo ta'e bakka kanatti nama isin hordofaa jiru lakkoofsa isaa yookiin immoo bilbila isaa bakka kanatti isiniif ni kaa'a jechuudha. Bilbila kamiin akka inni isin hordofaa jiru bakka kana isiniif ni kaa'a. Isin isa irratti tuquudhaan remove gootanii yookiin immoo delete gootanii irraatii of baasuu dandeessu. Akka inni isin hin hordofne gochuu dandeessu jechuudha. Seetingiin kun baay'ee tokko barbaachisaa waan ta'eef dirqama seentanii ilaaltanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Seetingiin lamaffaa kan ani isinitti agarsiisu miseejiin keessan xalafamuu fi xalafamuu dhiisuu isaa akkamittiin akka adda baasanidha. Namoonni baay'een keessan miseejii yeroo namaaf barreessan miseejiin isin namaaf barreessan yookiin miseejiin namni isiniif barreessu sun isin irra darbee nama biraa deebi'ee ni gahaa yookiin immoo nama biraaf deebi'ee ni qaqqaba jechuudha. Miseejiin keessan sun nama biraa bira gahemoo hin geenye yookiin qaama sadaffaa bira gahemoo hin geenye namni na hordofaa jiru miseejii kiyya namni ilaaluu jiramoo hin jiru kan jedhu adda baasuudhaaf appilikeeshinii miseejii kan fayyadamtan tokkotu jira. Appilikeeshiniin kunis maali Google Messageedha. Bilbiloota yeroo ammaa ba'an hundumtiyyuu taanaan Google Message kan hin qabne hin jirani. Bilbiloonni Google Message hin qabne yoo jiraatan immoo Play Store keessa seentanii Google Message jettanii search gochuudhaan download gootanii isa buufachuu qabdu. Maaliif yoo jettanis security keessan eeggachuudhaaf baay'ee tokko barbaachisaa kan ta'e Google Message waan ta'eef jechuudha. Google Message warri hin qabne gara Play Store keessanii keessa erga seentanii booddee haala kanaatiin Google Message jettanii search ni gootu. Erga search gootanii booddee download ni godhattu jechuudha. Kana booddee erga download godhatanii booddee isa seenuudhaan email keessaniitiin connect ni gootu jechuudha. Erga email keessaniin connect gootanii seentanii booddee bakka kanatti meseejiiwwan isin nama faana haasoftan meseejiiwwan teeleen isiniif ergeeru fi meseejiiwwan baankii garaagaraarraa isiniif dhufeeru meseejiiwwan hundumaa bakka kanatti al tokko isiniif ni fida. Sana booddee gara mallattoo profaayilii keessanii isiniif kaa'u al tokko tuquudhaan mallattoo profaayilii keessanii keessa ni seentu. Kana booddee maal gootu isin profaayilii keessan addi hin goone yoo ta'e yookiin email keessan addi hin goone yoo ta'e email keessan addi gochuu hin dagatina. Security keessan eeggachuudhaaf jechuudha. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin ni dhuftu device pairing kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni ilaaltu jechuudha. Kana booddee maaltu isiniif jira bakka kanatti isiniif ni dhufa device pairing yookiin immoo paired device kan jedhu bakka kanaatti kan koo 0 dha. Maaliif namni tokko illee pair kan godhe yookiin immoo kan hordofaa jiru tokko illee waan hin jirreef 0 dha jechuudha. Kanaaf kan keessan ammoo namni isin hordofaa yoo jiraate bakka kanatti bilbiloota isin hordofaa jiran isiniif ni kaa'a yookiin immoo bilbiloota akkaawuntii keessan connect godhanii meseejii keessan xalafaa jiran bakka kanatti isiniif ni kaa'a. Sana booddee irratti al tokko tokkoon irratti tuquudhaan maal gochuu dandeessu keessaa remove gochuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo bakka tokkotti optionii isiniif ni fide jechuudha. Kan koo amma gatii
saalalamaa hin jireef yookiin immoo gatii connect hin godhamneef jecha naaf hin fidu garuu kan keessan connect godhamee rataanan isiniif fida al tokkoon keessaa baasuu ni dandeessu jechuudha yoo barbaaddanis immoo bilbila namaa hordofuu yookaan barbaaddan ta'es immoo bakka kanaatti tuquudhaan bilbiloota namaa connect irratti gootanii hordofuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf namoonni ijoollee qabdan ijoollee keessan hordofuu yoo barbaaddan ta'e ijoolleen keessan maal akka hojjettu adda baasuu yookaan barbaaddan ta'e connect irratti gochuu dandeessu garuu wanta kana hamaaf akka hin fayyadamne isiniin jedha settingii sadaffaan ani isinitti agarsiisu bilbila yeroo nama wajjin bilbiltan sagaleen isin bilbila nama waliin haasatan xalafame moo hin xalafamne yookiin immoo bilbilli keessan darbee nama biraa bira gahamu hin ga'u kan jedhu adda baafachuu kan isin dandeessu settingii tokko isinitti agarsiisa isas maal gootu appilikeeshinii ittiin namaaf bilbiltan yookiin appilikeeshinii ittiin nama faana waliif bilbiltan keessa ni seentu kana booddee gara oliitiin sarara sadii ni jirti al tokko isheerratti tuquudhaan settings kan jettu bakka kana jirti settings kan jedhu sana keessa al tokko ni dhuftu jechuudha kana booddee gara gadiitiin supplementary service kan jedhu bakka kana jira al tokko isarratti tuqxanii gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha kana booddee maaltu isiniif dhufa settingiiwwan garaa garaatu isiniif ni dhufa kana booddee maal gootu gara gadiitiin lammaffaa irra kan jiru call forwarding kan jedhu bilbilli keessa nama biraatti darbaa jira moo darbaa hin jiru isa jedhu adda baasuuf call forwarding kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu jechuudha kana booddee maaltu isiniif dhufa filannoowwan lamatu isiniif dhufa jechuudha voice call fi video call voice calling sagaleetiin kan nama waliin dawwaltanii yookiin walii bilbiltanii haasutan voice calling immoo viidiyoodhaan kan waliif bilbiltanii nama waliin haasutan adda baasuu dandeessu jechuudha asumaan namoonni akkaataa ittiin viidiyoo waliif dawwalan intarneetii tokko maleetti osoo daataa ofii hin banin yookiin wifi osoo connect hin godhin namaaf viidiyoodhaan waliif dawwaluu akkaataa itti dandeessan namoonni hin beekne yoo jiraatan comment jalatti naaf barreessaa viidiyoo isaa yeroo itti aanu isiniif nan hojjedha jechuudha kana booddee amma maal gootu voice call kan jedhu irratti ni filanna jechuudha bilbilli keenya xalafameera moo hin xalafamne hordofamaa jira moo hordofamaa hin jiru isa jedhu adda baasuuf ni ilaallaa jechuudha kana booddee haala kanaatiin nu dhufa jechuudha bakka kanatti always forward kan jedhudha forward OMBZ kan jedhuu fi settingiiwwan kan biroonis ni jiru bakka kanatti fakkeenyaaf namoonni yeroo hundi akka isin hordofuu barbaadaniif connect isin godhanii yoo jiraate bakka kanatti no number set naan jedhee jira kan koo irratti lakkoofsa addi ta'eeru tokko illee hin jiru jechuudha fakkeenyaaf bakka kanatti addi gochuu danda'a fakkeenyaaf haala kanaatiin osoon addi godhee isinittiin agarsiisaa jechuudha namni tokko addi isin godhatee jira yoo ta'e maal godha forward calls to jedhee lakkoofsa bilbilaa namichaa bakka kana isiniif ni kaa'a jechuudha bakka kanatti lakkoofsi kootti yeroo bilbilamu yeroo yookiin immoo namni yeroo lakkoofsa bilbilaa kootti naaf bilbilu kallattii himaan maal godha nama sanaaf deema jechuudha malee anaaf hin dhufu jechuudha bilbilli maal godha namtichi sun wantan ani haasa'u yookiin wantan ani nama faana haasa'us yookiin bilbila nama narraa xalafatee yookiin immoo narraa fudhatee jira jechuudha kanaaf maal gootu kana ishii kana al tokko bakka kanaatti haala kanaatiin isiniif dhufee yeroo ta'e lakkoofsa namichaa waliin isiniif dhufee yeroo ta'e disable kan jettu bakka jirti al tokko ishii irratti tuquudhaan disable gootanii yookiin dileetii irraa gootanii akka hin hordofamne yookiin akka namni tokko isin hin hordofne gochuu dandeessu jechuudha settingii inni shanaffaa fi inni xumuraa kan ana isinitti agarsiisu barbaadu immoo settingii baay'ee sirreeffamuu qabu tokkodha. Settingiin kunis akkamidha jennaan settingii bilbila keessan appilikeeshinoota garaagaraa yookiin sooftuweeroota garaagaraa fayyadamuudhaan namoonni baay'ee isin hordofuu danda'an jechuudha. Namoonni baay'een sooftuweerii garaagaraa fayyadamuu yookiin appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuudhaan bilbiloota nama baay'ee haak godhanii yookiin immoo xalafanii wanta namni isin hojjetu ni ilaala jechuudha. Kan immoo akkamittiin akka beektanii akkamittiin akka ofirraatii faccistan yookiin akkamittiin akka ofirraatii deebistan isinitti agarsiisa jechuudha. Ammallee taanaan viidiyoo kana ilaalaa yoo nageessaniif taanaan viidiyoon kun isinitti toleera jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuu akka hin daganne waan isiniif hin galle koomentii jalatti naaf barreessa. Akkasumallee viidiyoo yeroo itti aanutti waa'ee kana irratti nuuf hojjedhu jettanii yaaddanillee koomentii jalatti naaf barreessa isiniif hin hojjedha. Warri maatii chaanala keenya hin taane immoo ammayyuu taanaan subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenya ta'a jechuudha. Amma kallattumaan gara settingii shanaffaatti isin dabarsa. Settingii shanaffaa keessa immoo argachuuf maal gootu gara settingii bilbila keessanii jalqaba ni seentu jechuudha. Kana booddee gara settingii keessanii erga seentanii booddee gara gadiitiin dhuftu bakka kanaatti safety and emergency kan jettu bakka kanaan ni jirti. Ishii mallattoo diimaa ofirraa qabdu kana al tokko ishii irratti maal gootu ni tuqtu jechuudha. Kana booddee maal filattu bakka kanaatti settingiiwwan baay'een jiru yookiin immoo wantoonni baay'een bakka kana jiru maal gootu isa xumura irra jiru kana unknown tracker alerts kan jettu bakka kana jirti ishii irratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee maal gootu jalqaba irratti ishii kana on godhachuu hin daqitaa kun of taatee jirti yoo ta'e
maal gochuu hin dagattanii ishii kana on gochuu hin dagatina dirqama on ta'uu qaba jechuudha. Kana booddee maaltu jira bakka kanatti no trackers alert kan jedhu bakka kana jira kan ko on godheen durumaanuu gatiinaaf hordofamaa jiruuf haala kanaatiin isiniif ni kaa'a. Isiniif haala kanaatiin yoo dhufu baate maal gootu bakka kanatti scan now kan jettu bakka kana jirti. Dirqama bakka kanatti maal isin gaafata biltoozii akka isin bantan yookiin immoo location akka isin bantan isin gaafata jechuudha. Kanaaf scan now kan jettu bakka kana jirti al tokko scan now kan jedhu tuquudhaan gara fuulduratti dabarsanii amma scan godheen namoonni hordofaa jiran appilikeeshinotaa fi sooftiweerota garaagaraa cheekinaaf gochaa jira jechuudha. Isinis akka kanaatiin cheek gootanii yoo kan jiru ta'e seera isaa eeguudhaan disable irraa gochuu yookiin immoo remove irraa gochuu akkasumallee delete gootanii akka namni tokkollee isin hin hordofne gochuu dandeessu jechuudha. Bakka kanaatti kan akkuma argitan no trackers detected naan jedhee jira. Tokkollee kan hordofaa jiru hin jiru jechuudha. Namni tokkollee taanaan bilbilli kiyya hordofaa hin jiru. Haala kanaatiin bilbilli kiyya erga qulqulluu taheetii ani fataa jedhee yookiin immoo yaaddoo tokkoon maletti namni na hordofamoo na hin hordofu osoo jedhee hin yaaddoo tokkoon maletti bilbila kiyya fayyadamee ittiin jiraachuu danda'a jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti toleerate like gochuu hin dagatina. Gara fuulduraattis immoo viidiyoowwan akkasii fi viidiyoowwan barbaachisoo ta'an viidiyoowwan bilbila keessan irratti isiniif barbaachisan akkasumallee appilikeeshinoota isin barbaachisan isiniif qabadhee waan dhufuuf immoo chaanala kana subscribe gochuun maatii chaanala kanaa ta'uu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.